maqaa kee kan mandura himte mee himadhu Kanandura sittiin duwwaa. Kanandura sittiin maqaa kee mandura natti himne la maqaan biti teessa Bitiyaan koo akkasitti gaa. biti teessa jimma bakka tamii ati jimma ijoollee jimmaa bakka tamii Asitti moo? jimma biyya tamii ati jimma Jimmatti gaa akkuma asitti gaa biyya asii kana. la jimma ati naannoo tamii ijoollee takka illee beektu saahibban obboleeyyan keessan jiranii biyya tana keessa Wallaalu akkamittaan wallaalu. ni jira eessa jiranii ni eenyu Wallaahi asuma taa'ani. eessa taa'ammee Asuma taa'ani kunoo ijoolleedhuma kanatti wajjin taa'ani. mee ijoollee tam Ijoollee gurbaadhuma kana. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mucaan kun ijoollee jimmaati bakkatti dhalate jimma yaan jaa malee waan illee natti himne naannoo isaatti illee natti himne fira tokko hin qabu jawaala tokko hin qabu namni isa kana beektan suuraa isaa tan namni agartan shaar godhaadha gurbaa kana fira isaa Mustashfa Khalid jaanii harjii keessa jira turee jira eegas keessa dhufe saniifuu shaar walii godhaadha namni mucaa kana beektani walii dabarsaadha warra isaaniitiin fira isaaniitillee akkatti harkattan lakkoofsa kana isiniifin kana lakkoofsa kana irratti dawwalaadha duwwaa 59589 takka lakkoofsa kana irratti dawwalaadha gurbaa kana harkachuu dandeessanii akkasii obboleessa kiyya ijoollee takka illee firaas keessaan beektu Hedduun beeku ijoollee. Yoom as dhufteeti eegas dhufte hangam takka? As dhufuun. Dhufuu gaa xiqqoo tureera. Hangam takka ta'isi? Xiqqoo turuu nafu garuu. Turuu nafu garuu. Fira kee keessa maqaa nam tokkoo qabeetu ni qabda? Maqaa keessaa gaa Fira keessa? Fira koo keessaa? Nama hedduu maqaa kan baafatu. Obboleessa qabda? Obboleessa asumatti ijoolleedhuma kana keessaan qaba. Eenyu maqaan isaa? Mee as keessa biqitu Mustashfa mana hakimaati. Eenyu maqaan isaa obboleessa kee? Gurbichimu? Gurbichimu asuma asiiti nama asiiti. Eenyu maqaan isaa maqaa